Abata dhibbantu dhiqachuun maramu. Akkasigaa Beek kiyyaatti hima. Beek kiyyaa fi faamilii kiyyatti hima gaa akkanas gosi bira bulu. Mayaa yaatti miti baay'eetti. Okay. Itti himi. Yaa boyyaa. Hi babe. Baby sorry. Orang tanah sisari kiyya sahibat yeriat ya sani betami. Ishi bira deeme na bekas bultee deemtaa. Ekemiti nu bira deemtaa yaa hojjattee bakka akkasitti ishi bira wulu hidhima. Kanaafuu sorry narra laalis hin jaabee. Inni faamilii jirta faamilii bira jira naan itti kenni faamilii dubbisa. Itti yookaan itti himi bakka har'a ishi bira bulee. Yaa boruun hin dhufa. Okay babe hedduu si jaaladha. Fidee fi jira. Fidee fi jira. Baadhaan lafti qamichi joontu. Eessumaan narra buli jee yaa booda narri banarratti. Okay babe. Ganamaaniin kaamaaniif na dhiifne haguun sun. Sorry bakka nama cinqee jiraati. Maal haasa'u Deemee booda si dubbisa. afaan isaanii beeynaa miti miti. Babe Maalirraa rafne haguun. hedduu si jaaladha. Yaa rabbi yaa rabbi bakkuma gara kana nuu milati. Hedduu si jaaladha. Bye. Okay sister. Sister. Dubbiftee? Sister. Maqaan isaanii eenyu faati? Maqaan isaa moo? Nama tokkodha. Ani maqaan kiyya barsi akkasiimti. Faaxumaa. Oh, Fatuma. Yaa ani beekaa bar Fatuma sister jechuun maali beektaa? Haa. Obboleettii. Haa obboleettii. jechuudha. Haa yaa obboleettii qabatinne obboleettiiti jee. Silaayifaa kan nurra dhaabsitee rafneef Dhaamsu. Lessisa. Sirraan dhaamsu. Bara abbaa manaa kiyyaa beek kiyyaa hayyama gaafadhee akkas bira bulee. Haa ittiin ta'e. Itti Haa ayyamsiitti haaboo. Laazima. Okay, rafigaa. Haa yaa meera Yeroo fidaa. anagaa Maaltu nurraa rafan ta'u kan nurratti haasoftu.